Harka kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 akkam jirtu nagaa jirtu isiniin jecha qophii addaa yookiin guyyaa har'aa sagantaa Iidaa bara 2000 Iidaa bara 1443 baga isiniin gahe jechuudhaaf miidiyaan Oromiyaa 11 keessummaa tokko qabatee dhiyaatee jira. Keessummaan keenya Sheek Abdulaziz Muktariiti, itti aanaa imaama masjida Bilaal Oromoo Da'awaa Seentariiti. Friendly Minnesotaatti argamna. Studio Oromiyaa 11 keessatti jirra. Turtii gaarii qabaadhaa nu wajjin tura. Sheeka baga nagaan dhuftan. Galatoomaa baga asitti nu afeertan jenna. Isinumarraa naa jalqabnu soomanni xumurame nuuf guyyaa xumuraati warri biyyaa furee jira jala bultiiti iidaatti jiran. Baga isin gahe jenneetuma haa jalqabnu sagantaa keenya. Inshallah. Bismillahi الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أبليين إسلاما ماتين مسلمة تمرتين إن شاء الله بقى قويا قدا خنا جيسني جنة قويا هم قويا قدا لا أيانا تكايدا مسلمني أمتتي إيد الراهي باتي خرتك إيجتيني خنو أمت الراه قدا كانوا تديبئة خناف بقى باتي رمضان نجان تمرتني باتي خيري تبرخا تجاللات قرآنا تربين خيسا اسم ملكي ربي سني هاقولو تخيسا خيري سي قنمتني وافقت ربي سني هاقولو أكسما قاقويا قدا خنان اللي بقى جيساني جنة سمرة هنجل قوا أتلين بقى جيسين سنجا ولين بقى هندك إنجا كبرنا هدونو فاقولو والله ما شاء الله مي شيكا قويا إيداتي إيدا درمو وان زكاة الفطر jedhamu jira waan bahu jechuudha. Zakat al-fitr jechuun maal jechuudha ka jedhuun haa jalqabnu. Akkuma beekamu amantiin islaamaa tuni dalagaa takka hoggaa xumurtee dalagaa biraa sii kenniti. Guyyaa 30 rabbiif soommanne halkan 30 rabbiif jecha dhaabbanne ta jalqabaati nama rabbiin naaf jecha soommantanii jedha rabbi nu haa godhu. Hoggaa jarri kun xumuramu ibaadaan soomanaa xumuramtu zakaat al-fixrii waan jedhamuutu jira. Zakaa fixriidha. Zakaa fixrii jechuun waan beekamaa tokko ka'ati ganama iidaa osoo namni hin salaanne guyyaa aduun dhuma guyyaa ramadaana irraa eegalee haga ganama iidaatti waan ati kennituutu zakaat al-fixrii jedhama. Akkuma ramadaanni hiikaan isaa nyaataa dhugaatii irraa if qabuudha. Barii hiraaba gidee gartee fajriin boodaa bahurraa hanga aduun seentutti ramadaana jechuun. Zakaa fixrii jechuun ammoo waan beekamaa tokko nyaata beekamaa tokko miqdaara beekamaa qiyaasa beekamaa ta'e tokko kan namni islaamaa martinuu osoo dirree iidaa hin salaanne duratti baasu. Osoo salaata dirree iidaa duratti hin baane duratti wanni baafnu san zakaa fixrii jedhama. Gabaabumatti gaa waan nuti baafnu saniin zakaa fixrii jennatu. Mee zakaa fixrii kana baasuun dirqama yoo baasanoo maaltu irraa baha maaf dirqama ta'e? Zakaan fixrii dirqama akka amantii islaamaatti nama dandahuu fi nama qabu irratti. Kana man qabne itti deebine irraa dubbanna ammoo. حديث خيست يرجع ربي صلى الله عليه وسلم وانجو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير من الصيام إرجما ربي دير كما قول إجرا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم جتون دير كما قول إجرا أين يتقول إرجما ربي دير كما قول إجرا وني إرجما ربي دير كما قول في وني ربي دير كما قول استوك ما تقول لا تشوتو وحي سمير رفتوان تيف ergama rabbi waan joo zakaa fixrii dirqama je nama qaburratti jecha nama dandahurratti dirqama amantii islaamaa namni zakaa fixrii firraa baasu qaba. Namni hin qabne hoo eega yoo ka namni hundi baasu taate namni hin qabne hoo ka jiru namni tokko hin qabuu ka ittiin laaluu dandeenyu miqdaarri isaa beeziin isa itti laaluu dandeenyu yoo namni waan nyaatu nyaata guyyaa tokkoo fakkeenyaa fi nyaata guyyaa boruu nyaatu maatii isaa gahuuf qofa yoo qabaate namni kun zakaa fixrii irra hin jiru jaan. Nyaanni inni qabu wooma guyyaa tokkoof qofa isa gahu. Guyyaan tokkichuun guyyaa iidaa qofa. So nyaanni inni manaa qabu nyaata guyyaa iidaa isaa fi maatiin isaa nyaatu qofa manaa qaba. Nyaata guyyaatti aanutu waan takka manaa qabu. So ulamaan teenya gurguddoon namoota akkanaa kanarratti hin baqqa'uu jaan.
kana ammoo nama danda'u irratti nama baasuu danda'u irratti namni nyaata guyyaa tokko ol qabu irratti hatta nyaatuma guyyaa tokko yoo irraa hafe jaan muddiin takka yoo irraa hafe firraa baasuu qabaa jaan yoo ammoo wanni takka irraa nafiniif waanuma ilmaansaa maatiinsaa nyaattu qofa guyyaa sanii qaba tabiraa rabbi ittiin beekne nama kana gartee huma takka irra jiruu jaanii Allahu a'lam rabbumaatu beekaa. Akka natti mujjirtanii sheeka baasuun kun dirqama garuu maaf dirqama ta'e? Kuni hikmaa isaatii wajjii walitti hidhannee yoo ilaalle gaarii natti fakkaata. Wanni rabbiin zakaa fixrii kana dirqama godhee fi barbaachisummaa isaatii wajjii wal hidha. Barbaachisummaa isaa yoo ilaalle jabaan lama gurguddaanis lama. Wanni dirqama ta'eef soommana keenya kana qulqulleessuufi rabbi. Namni wahii tokko waan jiru zakaa fixrii akka sujuudu sahwiitii jedhe. Sujuudu sahwiin yoo salaanni kee irratti maaliin tolchita? Isaanii bar salaata san sirreeffattaa bar akkasii mire sujuudu sahwiin beekta? Hoggaa irraanfannee takkaa waa idaanee takkaa waa irratti salaata keessa kafinu sana sujuudu sahwii jaaniin. Sirreeffannaati tawaatti nuu guuttu jecha. Sheekti tokko akkana jedhe sujuu'aaniinis jee zakaa fixris akkasii jedhe irrinaa fi dogongoraa fi muucuca takka waan nurraa irrate tanuu guuttuu jedhe taa duraa hadiisa booda irra qalaana. Ta lammaffaa hawaasa miskiina islaama ta'eef nyaata tahaa jedhe ummata islaamaa ka miskiinaa ka waan nyaatu hin qabne isaan kana gammachiisuudha isaan kanaaf nyaata tahaa jedhe. Ka sadaffaa rakkataa keenya gammachiisu takka harka namaa akka inni guyyaa idaa ganda namaarra deemee waan kakadhanne isa duroomsu akka inni guyyaa san wal qixxaatu dureessaa fi dhabaanis nyaata manaa qabaa uffata bareeda qabaa ni nyaata akka inni qalbiin isaa alan deemne godhu. Afraffaa immoo ni'imuma rabbii kana galata rabbii kana bifa kanaan soommananii dalagaa hawaasummaa waliin nama hiitu kanaa fi waan bareedaa kana hojjetuudhaan galata rabbii shakkaruutu keessa jiraa jiran yaa rabbii galanni siif haa ga'u. Kunoo guyyaa 30 siif dhaabbannee siif jecha soommanne akkasuma gaa kunoo zakaa tana takka fixrii tana kanuudhaan ammallee sit dhihaanna akka nama rabbi galatoonfatee alhamdulillah jechuutii jaan ammoo jabaan ta dura dubbanne san tu'matul lisaa'imi wa matharatul lisaa'imi min al-laghwi war-rafath ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam laghwin wantoota dogongora arrabaan dogongora taktaka kan akka tabaatti akka islaamu mul'ate rafathni ammoo من الكلام يعني فحش الكلام ده شو تببدا الربع سر أرقمي خنا هون ده سيتول شيء زكاة في تريلا سو وني إني در كمان تافي سو من ما خني خنا نوتول شو في رب إرينا نوت في خان أكن وجود موف أكو ما دي سدد داختي إن الله جمال يحب الجمال ربي نقوت وانقوت جالت ربي نقاري وانقاري جالت إذا سو من بريدة إساف سو من خنا المنامات يو دغنغور المنامات يو وائرفني المنامات دغنغور الرباط هو جيون رامولتي wanni akka zakaa fixriituun dhufteeti iddoo tana bareechitee salaata waan soomana keenya kana guutuu nu gootee irrina jiru san nu tolchitee rabbii keenya bira akka dalagaan guutuun dheeyxuu fi jaan Allahu a'laa wa a'lam. Mee gara ulaagaa isaatti osoo hin tarkaanfatin dura biyyi teenya yeroo ammaa kana miskiinni hedduudha. Miskiinuma guutuu nyaachisuun danda'ama moo akkam? Namni akka amma jirrutti namni firraa baasu irra guddaan nama danda'a irra guddaan namaa ni danda'a dhugaadha namni hin dandeenyes ni jira namni kun tokko miti biyyi teenya yeroo ammaa rakkoon hiyyummaa ni jirti rakkoon diinagdee ni jirti gama biraatiin dhiibbaa adda addaatu nama keenyarra hawaasa keenyarra jira hawaasni zakaa fixriidhaa guututti namni danda'u yoo baase insha Allah rakkataa hunda walga li'anna nisbaadhaan laaluu qabda islaamni heddumminni isaa biyya keessa jiru xiqqaatee namni nyaata guyyaa tokko manaa hin qabne ni jira jeeyyaatu yoo jiraatillee lakkoofsaan xiqqaa hangisan sigalee kanaaf namnummaan islaama ta'e martinuu dirqama kana baanaan wal ni gaha rakkataa hedduu qabna guddaa rahmata rabbii qofaatu wal gaha jecha tola rabbii qofaatu wal gaha ammoo islaamni akka rabbiin jedhe akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam nu barsiisetti yoo nu hundiruu baafne rakkataa keenya wal gahaa jeetii yaada kuni waan ayyaadu ammoo faallaa kanaas soomala ani hin beeku Allahu a'lam. Mee gara ulaagaa isaatti tarkaanfannuuti maal fa'aatu baafama ulaagaan ittiin baafamu maali? Wanni bahuu qabu fi ulaagaan inni irratti bahu wanni irraa baasan midhaani zaman ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam
نتي من آن الراباسات الرجال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من تمر أو ساعة من شعير قمديرة بشنغارة غربورة حتى آنن نيدو زي ما نسن وانتوتا كان الراباسو الرجال عبد الله بن سعيد عبد الله سعيد عبد الله بن مسعود فانا كزجاني عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر صحابوني غرغدان كانوا غانو اوديتنا دي سرغم ربي صلى الله عليه وسلم من آن الرا أكخناترا ولا قال سا درا من آن الرا خناترا دوبا يرو أما خنا كمي واي من آنتي في مالكا أو سوري كم نكمل كترتي وان بهوك أبوان تفجع علماء بكتنا رتي هريبا سنا كدن دهمو دوبتن أما يو حديث الدبني حديثني مالك الرا خنا جونجو حديثني من آن الراجا يرجع ربي صلى الله عليه وسلم زمان ساعات من آن باساتوري خبر سيسس من آن باسودا صحابان خنتورت من آن باسودا نوتي هوجا مالك أباسا جنو رغودا أكنا فكاتو فكنا فرادتي مالك أخنا ما نوتي ورد أسجرو إرجيني بكسر أبر باشرين جيني نمني سميد آن بيته ميد آن مسكين عنجهول علماء إنكري لكي أسو مالك الله هراني همان كابو يو نياتا سنرا أبيتي مسكيني أتهير توسا مالك نياترا مالك نتتهاجمي وان بيني جيشو مالك وما خنا خنو لا خجوس نجرا أمو علماء إرى ولي قال أنتك إرى قد نساني كم مالك نبهودن دو سنان أمو ترجم ربي صلى الله عليه وسلم باسي خواسني لين بيهوك أبو ميد آن الراباساتوري خأجج السني خسابان دلقات تورتيسن ولا سا إسلام تور لا سا باتي سومنا دكابورا باتي سومنا سومنورا ganama guyyaa iidaa san guyyaa san geessee soomantee islaama taatee gabra taatee bilisa taatee xiqqaa taatee guddaa taatee uummata ati nama islaamaa taatee baatii ramadaanaa soomannaan uummata akka shoroon isaa guutamee nama kannu jecha guddaan islaama ta'uu. Mee qabxii keenya lammaffaatitti haa tarkaanfannuuti guddaan guyyaa iidaati. Guyyaan iidaa yookiin iid al-fixir jechuun maal jechuudha? osoo achitti inni dabarsala qabxii takka haftee jira osoo itti guunne waa'ee zakaa fixrii irratti namoota irraa kafalamu kajuu waan kafalan himne malee namoota irraa kafalamu kajuu san sila daqiiqaa takka yoo naahan itti fufa namoonni zakaatul fixrii irraa kannamu cufa nama islaamaati waliigaleessitti xiqqaa guddaa hunda irraa kafalamu ammoo qabxii afur kan kopha fiduu jira ta duraa daa'ima garaa jiru yoo abboottiin feetee irraa baafte malee irra hin jiru ammoo yoo daa'imni dhalate dhuma guyyaa ramadaan amma keenya barraa nuti soomana jira xiqqoo booda soomana ni furraami osoo aduun hin dhihin daa'imni yoo dhalate wajaba alayhi zakaatul fitri osoo hin bahin waan dhalateef jechuudha osoo ramadaanni hin bahin waan dhalateef daqiiqaa takkallee maan dhaqabne da'a takkallee maa aduu guyyaa ramadaanaan dhaqabanne wajaba alayhi zakaatul fitri daa'ima kanarraa kafalan taakka yoo namni islaamaaye guyyaa booda asirirra dhufe islaama ganamni iida nama kanaa zakaarraa kafalan yoo namni du'e خسلا صومنا تري يو خدو تاتي قبيني إني ديسي برادي مثلا را زكاة الراباسا خبرا يتاما جولي تتكشو يتاما تسبير جرتو تقبيني ساني سبير جرو يو زكاة فتري لا عبيتي سلا قبيني سنتو أتاجرو جولي تنرى زكاة فتري نباسا جان الله أعلم خنافو نم إسلامهم دراني بها خناف نموت أفران خنمو چنوات تيداني mee gara guyyaa iidaatitti adeemnuti iid al-fixir jechuun maal jechuudha iid al-fixriin kuni ta duraati ayyaana guddaa islaamni qaburraa ayyaana guddaa arkaana islaamaa kan soommanaa itti aanee dhufurraa iid al-fixir jechuun guyyaa gammachuu guyyaa ayyaanaa kan soomana hiikaa jechuudha kan soomana furree itti gammannu jecha أكمل رجع ربي صلى الله عليه وسلم مدينة جافر وفو أمته تبتت تلوف أمته وليك أبا مية تبتت تلوف مال قراجر تانينا برنوتي أياني فتاجر راجعني وقاهنا رجع ربي صلى الله عليه وسلم مالجين لقد أبدلكم الله خيرا منهما قيا خنا رجعلوا ربي سنجري إني خشنا ربنا إذا فتريتي في إذا صوم إذا هي كاسوم منايجو كاسوم منا فرّي عيد نتكا أياني فنوجا لأن عيد يجون gammachuu walii qabama jaalala kana agarsiisaami fixriin ammoo guyyaadha soomana furtu soomana furree guyyaa jalqabaa kan shawwaalaa kan keessa ayyaaneeffannu jecha kanaaf ayyaana islaamaa guddaadha ka soomana furree ayyaaneeffannu jecha hiikkaan isaa gabaabdumatti yoo laata guyyaan kun
waa'ee zakaa irraa haasofnee jirra. Guyyaa kana hawaasni addunyaan hawaasa muslimaa akkamitti kabaja? Akki ayyaana itti kabajan namni islaamaa shari'aan teenya nu barsiiftee jirti. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam nu barsiisee jira. Nuti awwalan ummata manhaja qabu, ummata karaa qabu, akkatti deemnu, akkatti oollu, akkatti nyaannu, akkatti dhuynu sigalee akkatti ayyaaneeffannu manhajni keenya karoorri keenya samiirraa nu bahee jira. Ta duraati guyyaan kun akkatti dabarsan guyyaa jaalalaati. Guyyaadhaa itti ayyaaneeffannu. Akka lamatti ilaallu. Akka dhuunfaa, akka maatiitii fi akka hawaasaan ilaalla. Akka dhuunfaatti guyyaa kana guyyaadhaatti parsanaalii keessa gammaddu, guyyaadha keessa hafuura itti baafattu, guyyaadha maatii teetii wajji dabarsitu, guyyaadha uffata bareedaa uffattu, guyyaadha urgeeffattu, guyyaadha rabbii kee galata uffattu, guyyaa 30 rabbiif soomanteef salaatteef guyyaa itti gammaddu jecha. Akka maatiitti yoo deebine guyyaadha maatii teetiif yeroo kennitu ati. Guyyaadha ilmaan keetii wajji yeroo dabarsitu. Guyyaadha ilmaan keetiif uffata gaggaarii bittee, haadha manaatiif uffata gaarii bittee, isaanii wajjiin gammachuu guyyaa itti dabarsan, guyyaa itti wajji nyaatan, guyyaa wajji dhugan, guyyaa jaalalaati jecha, guyyaa gammachuuti. Akka hawaasaatti yoo deebine hawaasni guyyaa kana wal maxxanfatuudhaan, rahimni wal maxxanfatuudhaan guyyaa kana dabarsuu qaba. Yoo musila guyyaadha rahimni keessa wal maxxanfatu, guyyaadha namni ollaa ofii to'atu, guyyaadha namni rakkataa ofii to'atu, guyyaadha namni yataama ollaa isaa jiru to'atu. Guyyaan kuni guyyaadha namni keessa gadi dhiisu osoo hin ta'in guyyaa ibaadaadhaan dabarsan yoomuu zikri, guyyaa zikriiti. لبيك اللهم لبيك الله أكبر جنة ذكرين قولتون قويا ساتي قويا لا أولان خيو ركتا جراتي قويا هم دج على إيتي متى إساني كقبتي جولة تاماتي وأرجمت قويا لا مسكيني أكا جمدوغوت قلبي إساني خيسة جمدشوني أفضل الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مسلم على قلب مسلم الرجارين دلقا لك إرقام ربي صلى الله عليه وسلم نهيمتي نما توقو نما ركتتو قلبي سا جمدشيسون wanni guyyaa kanarra wal gammachiisuu hin jiru. Idan akka hawaasaatti guyyaadha keessa hawaasni wal ziyaaru, rahimni wal ziyaaru, wal ziyaaru jechuun walitti dhufee wal bira taa'ee wal gaafatee wajji nyaatee wajji dhugee gammachuu silaa barbaachisu tahaddii islaamaan dabarsine wajji dabarsu jecha. Rahimni gideen wal maxxanfatu kan gidee akkana guyyaa akka idaara caalu hin jiru. Rakkataan ammoo ollaa kee jiru rabbi irraa si gaafate jecha. Ilmaa kee boonsitee yoo ollaan waan uffatu dhabe ofii nyaata bareedaa godhattee korbeessa qalattee waan gaarii nyaattee yoo ollaan kee waan nyaatu hin qabne gaariin ta'u jecha akkasitti. Kanaaf guyyaan kun akkamitti dabarsaa? Hawaasni islaamaa jaalalaan dabarsa, walitti dhufuudhaan dabarsa, wajji nyaachuudhaan dabarsa, rabbii isaanii faarfatuudhaan dabarsa. Akkasuma gama maatiittis yoo deebine guyyaadhaa namni maatii ofiitiif yeroo ofii kennu jecha. Yeroo guddaan namni dhiiraa yeroo hedduu dalagaadhaan hojiidhaan shaakalamaadha. Ammoo guyyaan idaa kun guyyaadha ilmi namaa ka islaamaa hundi mana jiru. Guyyaadha namni hundinuu mana jiru. Maatii fiitii wajji dabarsuu qaba. Haadha manaatii wajji dabarsuu qaba. Ilmaan isaatii wajji dabarsuu qaba. Kaafee immoo gabbihee ollaa isaatii wajjin islaama bal'aa wajjin aalii wajji dabarsuu qaba jecha. Guyyaa yeroo ji'a ramadaanaa keessa yookiin yeroo soomanni jiru magaalaan gariin cal jettee jirti achi booda wanti hundinuu bakkatti deebi'aa. Guyyaa iidaa kana guyyaan iidaa kun seeraa fi heera qaba. Dogongoroonni guyyaa iidaa keessa hojjetaman maal fa'a? Heeraa fi seerri gizima hunda namni islaamaa wasana isaa eeggatudha. Wasana rabbii eeggatudha. Seera rabbii eeggatu qabda. Iida tahee iidaan ala tahee. Ammoo khaasatti dogongoroota guyyaa iidaa argamurraa yoo ilaalle ta dura uffannaa keessatti dogongora agarra. Uffannuma uffannu keessatti dogongoraatu mul'ata. Dubartiin teenya gariin iida guyyaa tokko guyyaan tokko humaa miti ayyaana guyyaa gammachuuti. Guyyaan tokko humaa miti jedhanii uffata qaama isii qabu uffata isiin sattarre uffattee baati. Kuni dura mukhaalafa sharciyyaa. Iidaas ta'e iidaa alaas akkasitti uffachuun qabdu. Dubartiin islaamaa gisee hunda qaamni isii sattaramuu qaba jecha. Dubartii gurguddoo irraa hin dubbachaa jira. Ka duraa dogongorri argamu uffata keessatti uffata shari'aa islaamaa wasana islaamaa nama dabarsiisu uffatu hin qabnu. Tattaan waa'ee ijoollee teenya irrattis dubara xixiqqaa lafaa ka'aa jiru. Dubara babbareedaa kan rifeensa naannoo dhoonii fi gadhiisan takka ammoo kaawyaa dhoonii fi gadhiisan rifeensa kana waan kaayan rifeensi kun bana. Intalti tun ijoollee amma 10ti.
ama 12 ama 13 yeroo tanatti ijoolleen yeroo sattaratu qabdu yeroo faaya islaamaatii wal baruu qabdu yeroo qullaa deemtuu miti yeroo iida ja'anii gurdii gartee kunoo jilbaa oli dhaabbatu ijoollee kaayanii miti yeroo kofootti kaayanii dubra jiinsiidhaan huccuu iidaa kana iiddoo miti yeroo rifeensa sii gadhiiftee faaya rabbiin dhooysaa jiru garsiiftuu miti kuni dogongoroota maatii tokko tokko irraa mul'atu ka guyyaa kana keessatti rabbi sodaadha ofiifis sattaradha ilmaan keessan sattaraa jennaan dogongorri biraa ka guyyaa kana keessatti argamu ka hawaasummaati akkaataatti ayyaaneeffatanii fi akkaataatti iidan keessatti walitti qabama kana keessatti dalagaan takka argamti maarreen ta akkam faan fakkeenyaaf ramadaana keessa waan muuziqaa jedhamurraa fagaan dhiiraaf dubartii wal keessa laaqamanii taa'urraa fagaan guyyaa iidaa kana immoo irra guddaa wanni sooshaal miidiyaa irratti illee arginu takka poost godhu bifa gartee addaatiin bifa rabbiin hin jaalanneen muuziqaan gurguddaan ka sagaleen dhagahamu haalli adda addaa tokko tokko kan naman gammachiifne poost godhama sooshaali kanarratti illee kun egaa shayxaanuma gammachiisu ta'a yaa shayxaana bagana gaannuu dhuftee baatii guyyaa 30 nurraa turte baganuu dhuftee guyyaan keenya dhufee kootu shaxfaa wajii jennaa kootu wajii gammannaa akka waan ja'anii shayxaana kana simannaa isaa godhuun nan fakkaata bakka rabbiif baallama seennetti rabbiif baallama seen akka jilitti hin deebiin rabbiif baallama seen hamtuu malee khayrii malee tortu hamtuu irraa akka fagaannu sharri irraa akka fagaannu macsiyyaa irraa akka fagaannu shayxaanaa fi dalagaa shayxaanaa irraa akka fagaannu rabbiif baallama seenaa turre boo'aa turre baatii ramadaanaa keessa imimmaan buusaa turre akkasuma hojii immoo hoggaa ramadaanni bahee dardara gariitii fi shamarran garii takkaa maatii garii irraa wanni mul'atu wanni inni iida simatu muuziqaadha jecha kanaafuu maaliin dabarsuu qaba guyyaa san wanni guyyaa san dabarsuu qabu akkuma jennee dura haa beenu waan takka guyyaan kun iidaami inni kun ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam tapha garii halaalaatee jira humaan qabne fakkeenyaaf dubartii walitti wal geessee akka zamana ergama rabbiitti dibbee faadhoonii yoo tattaphatan dubartiin ijoolleen humaan qabu waan akka wal dorgommii fardaa faa fiigichaa faa wantoota akka kubbaa taphachuu faa takka waan takka tan dhiirtiinis godhuu dandeessu wal dorgommii xiyyaa darbuu faa waan adda addaa ture zamana sahabaa rabbiitti zamana ergama rabbii kadalagamaa ture dubartiinis kophaatti waan gama dubartii dhiirtiinis gama dhiiraatti waan dhiira laallatu bifa kanaan haafee zikriidhaan guyyaa yeroo maatiin wal ziyaaru yeroo maatiin wal ziyaaru wanni maatiin wal ziyaaruu fi sawaaba walirraa fuudhuuf ziyaaraa tana keessa rabbiin sawaaba namaa kadaba gaafa ziyaaraa tana keessa muuziqaan seente haraam seene khayrii hedduutu bakka tana badaa haqa rabbii hedduutu bakka tana badaa wal ziyaaruun khayrii qabdi ammoo wal ziyaaruu rabbiin jaalatu ta muuziqaan keessa hin jirre ta ikhtilaanni keessa hin jirre siigalu jira ta dubartiin keessa qollaan deemne ta dhiirtii takkasiin teessa dhalaan takkasiin teessu dhiirtii takkasiin teessa dubartiin takkasiin teessu osoo hin taane dhiirtii dhiiraa wajjin dubartiin dubartii wajjin namu bakka isa fakkaatuu fi waan isa fakkaatu dalagaa fakkeenyaaf guyyaa idaa salaata zuurii jira hoggaacha jira zaan qabnu namni islaamaa kara masgiidaa deemuu qaba hoggaachi dhufne laaqana nyaannee rahima wal ziyaara asiriigaa kara salaataa deemne hoggaa asirraa dhufne xiqqoo teenyee wajjin nyaannee wajjin dhufne wajjin kofallee xiqqoo sassayne as makriibni dhiyaate gara makriibaa kun mee diiniidhaaf zaatam qabna nuti rabbii keenyatti diilii dalaguudhaaf zaahaa hin qabnu nuti لأن إبادان كونتينيس تفوفتون صلاة الرابانان صلاة خان رابانان صلاة خاني خيسة زيارات جرا خيسة وجنيات جرا خيسة وجروج جرا المانو في جمع شيء جرا نمات نجرو صلاة خان بودان دف فرصة مان بكتنا مع سيادة لجن هنجر ويج خناف من الإسلام ويا بدي أصونتين ويا طاعات ويا كهري ربي لا أركان الإسلام مرة حج وانين صومني أركان الإسلام قدّا إذا تعرف ما تقول إيدا فطري دف حجين أركان الإسلام قدّا قويا إذا تمر ما تقول دانو إيدا في إيد الأضحى بودان دف أكوان نتيم كون جمدوا الجروت مالف أركان الإسلام قدّا خنا نجي أن تمرتو خني الحمد لله يا ربي قال نسيف هاجو أكنوا أجد جوني أتنو راك إيه بلي أكوان جنّي جمتشوس الربي في أياني فتو الجروت مالي محسيا قويا محسياتي ميت قويا طاحاتي قويا كعلي ربيتي قويا ذكريتي قويا نياتاتي قويا رقاتيتي مالي قويا شيطانا ويلكم جاني ميت بقنا قال نورف تسي إيقا جرا
ترانزيت نبي رجولي ما نخي يبوي ويا جاني شيطان أفولا بناني متي كان أفوق ويا همين يدران إندلقات الري إفنيتي إتد أفدو بديبو سونتاني خيري رتي بباني تين كرا هيممون أيانا كينت كابنيو شور أكس مي ويا إيداتي والقبتي مدنون سين قبل ما تجر مدنو تنا يدو دلاسة لين قبنو لأن يو تجافة جولو ما فا وني جافة جولو ما تمهدو جرا رغودا هنكليت وان جانين بيتا هنكليت جيتشون هنكليت خنا أفان هرر جيتين بيهوني ماتين جولة ده مالك هرتيمي مال جانيسن ويا ده خن جولة تتوقع مالك خن كنا مقابران كابو هنكابو نبرت اوكي نبرت هنكليت جانيني سو نمو مالك شرفيت عاني جولين قدر ديمتي وقا جولين دمتي جولي بكا قرتي مالك خنا ديمتا الموت يقف عمتي نوم جولو ما اسلامات اولات اغرتي هنداف مالك خنت بيتين يتخزم هلرغت خنين بيو غافا مالك خنا فا غورچو راف غند خنين را غورني ميلان مايله خدشن مايله ديدم فا غافا ديمو جر مغالا تن راباني ويا يوفت ماكينان جرتو مغالا دوفان ديمتو غافا ميلان ديمو جر قرشو ملام فا فرچو سدي فا فرچو راف سيغله سو مودنو غافا جولو ما سنو غايت اكمين تيته غاسن بيتي مقالة خراد يلا خنا نتمي بي نمنيت بيرو تكرشي لما سيخنا خان كرشي سيخنا خلاص دمت اتيونين قالت مقالتي والي سر رافرس نولي قرتيت مقالت وما ميلا فوتني دچان ما خينا ننجرت رغدا ويا دا غافا جولسني سو وانتو تكسني توري خانغا الحمد لله حال مغارين توري واني مودنون جبدون انجرتو هنكلين يرو غري اما يرو توكو مالتو امما نموني غويا ايدا كنا غويا nyaanni guyyaadhaan itti hayyamamu hedduu nyaatanii hedduu dhuganiituma gariin ol ka'ullee hin danda'u mudannoon akkasiillee jira namoonni tokko sunniinis ittiin of eeggannoo barbaachisaa walumaa galatti mee namni isin bagattiin isin ga'e jechuu barbaadde yoo jiraateef dhaamsa. Khaasatti ga'anii akkuma nama da'awaa godhatti nama islaamaa hundaanuu bagatti isin hin gahin jaa nama islaamaa laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jee hundaanuu بقى قويا بريدا هنا جاي سري جان خاصة نمو أمته خيمة أوروموتين بقى ربين سبحانه وتعالى قويا خنا سينجه ركو جبدو خيس جرتني بوابه هدو خيس باتني خجرينيا أد خيس جرتني ربي سنراها فرو ربي سنا غرغارو دام سيبودر دام مديو جراتمو ارغم ربي صلى الله عليه وسلم نمني باتي رمضان فيته جهن شوالات أنسي أكنما عمتا قوتو صومانيتي خوني دام سخية يا هوا سخية إن شاء الله أكما باتيتنا لفافوتني نجيان قوتو صومني لفخينيت إن شاء الله قويا إذا هو قاعد نبوده والمجال فرا قويا جان شوالا خنا صومني إن شاء الله قالت عم تاكر ببرار كنو ربي خير عبد الله تمر الرتي أصون تمرين شيكا بيتين نركو قدا كي سجرتي أجي شجر كرات تجرد أكما بيل جرو هون جنجرو يرو أما أمني حدون بلينا لكامو ayyaana kana kabajuudhaaf deemu keessatti kan immoo lubbuu isaa dhabaarutu jira akka fakkeenya dhiheenya kana naannoo oromiyaa garagaraatitti waraanni lallabamee deemaatiin jira ajjeechaan hedduu raawwatamaa jira gondaritti illee akkas ajjeechaan muslimtoota qofa irratti xiyyeeffate amantii isaanii sababaa godhateetiin jechuudha jara kana walitti qabdaniitiin osoo du'aa gootanii inshallah duba baleen khiyyata duraati osoo du'aa hin goone dirreedotti nama sadii kana du'uu dhagahe كلمة نانو الداداتي نمني دوما خان دعاء خاني دغورا ماجر وانا جايباتي دو خميت لمنوتي خميت داسني فمو غلط سادي بي غتي سا خفلنوتي خميت لمنوتي خزولو ممنوتي خاجي فمنوتي خسام منوتي خمزين سا غوبتنوتي خقران نسا ميلان غوبني ميلا رلفدي منوتي بكسلا حق اركني نما بدي دلغيسن اتنو مرني أبا بدي تاني أبا بدي نقول عنده أبو ربي ندن ده هكا خين ربي هباس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي هكا خين هباس هكا أمة مسكينة خنا ربي هباس هكا أمة مسكينة نياتيتو هنقوفين والله أمة إفيفو جرون اتقالو تي حالها ما خيس جرو خنا لولا لبسني ربي ندن ده بلاتا هند جل ربنا كيسانا باس لولا ما خنا جل ربنا كيسانا باس خديو أمو شهيدة ربي هلكاو خير من ربي قته هدار أمن وهاباس جولته إن يتبلاش الأجور راجلا يا رب هدان وباس يا رب هدان وباس خدوا أمو شهيدين ولكاي ركما أمة إسلامات بيتين يخسد الدبتون ما رأف ربي فرماتنا وهافد
tokko haa godhu wal jala haa oofu mataa haa godhu isin yaa rabbi subhaana rabbik. Hedduu ulfaadhaa sheeka sagantaa keenna kanumaan goolabnaa anis gamanumaan ummaatiyyaan baga ittiin isin gahee achi boodallee haadha manaa kiyya itti aanseetiin nama hundaanuu baga ittiin isin gahee jechuu barbaada. Sagantaa keenna gamanumaan goolabna. Galatooma jazaakumullah inshaallah fayyadaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 sagantaan addaa isiniif qopheeffanne hadhaaf kana fakkaata ture ammas irra deebi'uudhaan hawaasa muslimaa addunyaa gubbatti argamtan hundaan kanneen rabbiin lubbuudhaan isin tursiisee carraa iidaa bara kanaa 1443 isin dhaqqabsiisee hundaan baga ittiin isin gahee iid mubaarak isiniin jechuu jaalanna ammas guyyaa gaarii qabaadhaa iida gaarii isiniif haa ta'u kan baranaa kan bara egeree nuuf haa ta'u isiniin jenna guyyaa gaarii qabaadhaa.